Haramaya, haramaya, hay hay haramaya. Sire ambaya ya sire ambaya. Sire la bangale ya sire ambaya. Sire ambaya ya sire ambaya. Sire la rantana ya sire ambaya. Sire ambaya ya sire ambaya. Ziya fosha hanya ya sire ambaya. Sire ambaya ya sire ambaya. Bishana ramaya ya sire ambaya. Sire ambaya ya sire ambaya. Otada wada ya sire ambaya. Sire ambaya ya sire ambaya. Warri bashannan tan ya sire ambaya. Sire ambaya ya sire ambaya. Bishana ramaya ya sire ambaya. Sire ambaya ya sire ambaya. Wai sire ambaya. Sire ambaya ya 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 sire ambaya. Sire ambaya sire ambaya. Ya 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 sire ambaya sire sire ambaya sire. Ayebo ya ho ayebo ya ho ayebo ya ho ayebo ya ho. Allah ya da se 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 Allah ya da se. Ati guddanne ati dhalanne ati guddanne daakaa asiin baane achiin baane bishaan haramaa hinjiran gaamma namni goggogee rabbi nu deebise saahiboonni keenya hundinuu hin jiran shaggaafaa nama dira kana laal hoggu takka dooniin deemu hoggu takka ni daayin hoggu takka bakka bishaan haramaa alhamdulillahi rabbil aalamiin jiraannee akkana deebee akkana alhamdulillahi amma dhaloonni isaa kunuunsu amma bishaan keenya kana daawwachuu saniifu bishaan anfaan yaadannoo dila kanaan itti qabu yaadannoon tiyya aboo osuma daayinuu faa lixnee faa wal baasna lixnee asirratti ijinee faa huccuu dhufnee asirra miicina asirratti bakka quraana dheene jennee dhufnee asi daayinee laga kana keessa eegas wada karaa galaa gala bishaan haramaa jechuun kan guddisee khotee deebi'ee dhufee jira alhamdulillahi rabbil aalamiin ammallee bishaan keenya kana ilmaan keenya illeen kunuunsanii warra guddisee biyya teenya babal'isu rabbi haa godhu akkasiiti. Nugee fi guyyaa irraan tanaatiin nugeef gammachuu guddaa alhamdulillahi rabbil aalamiin jecha alhamdulillahi rabbil aalamiin akka eegallee fi hanga ammaatti gammachuudhaan jaalalaan sagantaa hunda waliin dabarsinee du'aa jiru bu'aa bahii meeqaan afooshaa teenya tana yoo rabbi jee waggaa 10ffaa isaati ilmaan meeqa irratti horree eege isii jalqabne ammoo tehee rabbiin akkanatti warra arraanni isaaniillee wal jala deemu jaalalaan waliin deemaa turre akkasitti arraan tana guyyaa waggaa 10ffaa isaati kan kabajaa jirru afooshaa simbirtuu barii akka fakkeenyaatti akka haramaatti fakkeenya ni taana jenneti abdanna amma waa'ee bishaan keenyaa kanarraayis waa baay'ee takkaan jechuu barbaada bara 1990moota keessa gaafa asiis baay'inuu roqa barannu gaafaan baradhu kalluuna faa harkaan qabnee xixiqqaa kana boorsatti fudhachaa itti taphachaa bishaan kun akkanatti isfaaltii irra ture haaluma sani ammallee adeemaa jiru jechuudha. Tanaafuu waan baay'ee takka irraa wanta jenne rabbiin goggoysee fakkeenya ta'uudhaaf nuufillee karaadhaa nu deebi'aa irra bishaan kanaan akkana waliin ba'uu keenyaaf gammachuu guddaatu dhaloota ammaan tanaatti dhaga'amuu qaba. Qabeenya ofii abbaan dahaba ofirratti hin beeku qabeenya qabnu kana kunuunsinee ganamaa fi galgalatti waardiyaa taane eeggachuu qabnaa yaada jedhuun qaba. Kan biraa miseensi keenya yaada jiru ibsachuu ni danda'a. Duraan dursee sagantaa irraan tanaa tanatti akkanatti bareednee miidhagnee tokko taanee uffanni keenyallee tokkummaa keenya ibsa.
cimina keenya nu ibsa jaalala teenya nu ibsa saniifuu tokkummaan haa cimu tokkummaan haa jiraatuun ja'a afooshaa dhagise jennu afooshaan gaddaa fi gammachuu qofa yeroo rakkoo qofa walitti dhufuu osoo hin tahin mee sagantuma mataa keenyaatu uummannee ifuma keenyaafuu eega hundeeffamne waggaa 10 geenye jira waggaa 10 kana keessatti takkaa nuti eega walitti dhufne hin irranne nurraa illee hin irranne gaddiillee nutti hin dhufne gammachumaa waliin jiraachuu jira gammachuu keenya garuu irra caalaa goonee tokkummaa keenya ibsinee uffatallee gosa takka uffannee haa waliin gammannee bashannanuu matuma keenya riifreeshmentii haa kanninu jenneetiti arra sagantaa kana qopheeffanne gara sagantaa har'aan tanaa giseen dabaru sagantaan har'aan tanaa akkumaan reefu ibsuuf yaaletti miseensa keenya jaalaluma keenya tokkummaa keenya arra riifreeshmentii sammuu keenyaaf haa kanninu waggaa 10ffaa kana sababeeffachuudhaan obboleettiin teenya tanuu keessaa taakkaan jaalannu taakkaan feenu ayyaantuun dhaltee ulma bahaasiitis waan qabnuuf jecha ulma bahaasiitis sagantuma kana keessatti asiin goonaaf jennee wal mari'annee ayyaantuudhaafis ulma bahaasirra godhuudhaaf karoorfannee akkasumas obboleettii teenya tan duraan nu keessa turte Liinaa Ahmad amma hara Turkii bara rufaan deemtuuf jecha isiifis asumaan gaggeessaa goone jennee sagantaan keenya bifa kanaan bareeddee miidhagdee haala kanaan jirti jechuudha. obboleettiin keenya ayyaantuun ayyuubis kunoo jaartiin ammassaa keenya isiidha ta'u ulma baharraa asii godhuufi jirru ulma baas haala kanaan afooshaan hundinuu miseensa isaa keessatti gizee namni tokko isaan keessaa dhalee sagantaa akkanaa qopheessee ulma baa yoo godheef irra caalaa bareedaa ta'aa fi afooshaa biraatiif illee fakkeenyaa fi muuxannoo gaarii ta'a jenneeti abdannaa. haala kanaan sagantaa keenya gaggeessu jirra bishaan Haramaayaa gaatti dhalannee itti guddannee keessa daa'imni asii haajii gama bahaa turre keessa illee osoo limooyyan fi sanqaliidhaan deemnu keessa linnee bishaan dhuynee garaan nu booqaa namni faan nu baasaa ture seenaa guddaa qaba seenaan mannaafashaa guddaa ture akka Haramaayaatti mannaafashaan baarzaafi dhadheertuu walitti dhufti karaa Asbaayinuroo kana mannaafashaan guddaan ganda tarree kanarra jiraachaa ture. Isin salileen gaafa cabiinsa mootummaa irratti manni yaa'u saaminsaan barbadeesse amma garuu mootummaan paartii badhaadhinaa bareedaa kana kunoo magaalaan Maayaa asin nu ijaarte mannaafashaa kana fakkaatu iddoo bashannanaa kana fakkaatu nuti illee narraas dhufnee qilleensa bareedaa argachuudhaaf haala kanaan waan nu mijeessaniif isaaniin illee bulchiinsa magaalaa Maayaa galatoomaa ulfaadhaa kana caalaa nu hojjedhaa jennaani kanuma dhaamsi keenya waggaa 10ffaa keenya hojjaa qabna.